Hi guys, kabajaramtoota fi hordoftoota YouTube channel Abreel App 15 silkiin teenya akka hogaa afar keenya daftee nu guuttatu. Akkasumatti maasii silkii teenya akka isin kanurraan qaqqabamne gartee kan hin jedhe waan keessa irraa qulqulleeffannee gartee sirriitti itti fayyadamuu dandeenyu isin garsiisa na wajjin turaan sinin ja'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في هردفتوتا يوتيوب channel أبريل أب خدشان. أرانتنا وان بريدو تكان اسم برسيسو ديما مالسو يو يتن خنو غرتيو اسنين غرسيسا أبي توكو غرتي اتفايدمتني أكادتي أكاني في غرتي أبي سني فايدمتني غرتي بوا سا أركتاني غرتي اتي أكان غرتي اتفايدمتني اسن غرسيسو بربادا فيديو تنا هوغا ايغلو ياتن سبسكرايب لايك سبسكرايب غودا لايك شير غوچودان غرتي حاول ججبيسنو اوبليين قيا سبسكرايب غودون لايك غودون وانمت الفاو تكامتي تنافو مال راستي ولغونمه ارجما ربيتو صلى الله عليه وسلم وتعاونوا على البر جامي انيس نوتيس اخا وان بيني والبرسيس وانا تولتو لوان تهف waan gaarii tanarratti haa wal garuu haa wal jajjabeessinuu haa kana gartee wal deeggaruu hin isinin jaa histii wali godhuun bu'aata kan qabdu YouTube channel keenya subscribe waliif goone like share waliif goone waliifillee daawwannee za'atiin teenyaas haa gartee nuuf za'atii kuma afur haa nu guutu subscribe leen keenya leen haa kuma takka haa nu guutu nama ogaa gartee video buleesaa takka daawwatu deemu subscribe like share gochuudhaan haa wal jajjabeessinuu isinin jaa amma kara video kara gartee application tanitti isin dabarsaa applicationin kuno isa kanaan isinin jaa kan nama irra of jiru kana isa kana jechuudhaan Pone Master jaa bu'aa isatti haa waliin ceenu hin isinin jaa obboleeyyan na wajjin tura. Amma gaa applicationin kun hoggaanii fi gartee jalqaba gartee hoggaanii fi isa kana hoggaanii fi gartee seenu yaanu akkana godhee gartee nuu fida akkana seen hono akkana nuu fida Pone Master jedha application kana bika irraa argattan gama boodittiin isinii hima hono hoggaanii fi akka seenne junk files bika jettu tanarraa hixuun junk filesin kun maaloo jettan wanta akka gartee faa'iloota adda addaa baay'ee kaniif jiru jira silkii tana keessa waan adda addaa taniif gubbaa tana akka nu gadu dhuftu laal niga isii tana nuti kiliim bikeettu sana xuyinati akka firraa oofna ammoo inni hun bikeetti kuufamee taa'u jiru jira isa kana gartee akkami gartee inni kun kuufamee waan silkii teenya dhiphisee gartee guutee taa'uuf qafoo Pone silkii teenya tana waan guutee taa'uuf isa dhaqee firraa hayna waan jawuun isin garsiisu deema inni kun isa san nurraa haqaa jechuudha barbaadee akka gizee hin radhee kuno soqee barbaadee haqa jechuudha kan waan adda addaa taniif karaa feesbuukaatiin seente karaa telegiraamaatiin gartee nus seente karaa meseejiitiin akkasii baay'ee gaa taniif kan nus seente kuno amma meegabaatii 568 soqee silkii keessaa fidee haquu deemaa jechuudha. Hoggaan akkas godhee fideetiin kiliin bikeettu irra tuqaa akkasinarraa haqaa jechuudha. Kulaalaman kiliiningi app junk jedhu jira haqa jechuudha kanarraa. Silkii xiyyaaf akka bootaa naa banaa jechuudha. Ammaa deebineeti isa kana laalla Pone Boost jedha. Maali Pone Boost jechuudha? Silkii teenya kan hoggaatti fayyadamne raamii isiintu dadhabdee gartee hoggaan itti fayyadamnu dhaabbattu osuma gartee waa dalagu jirtu isii san gartee qulqulleessee gartee raamii isii tana dabalee fi akka isiin sirraan dhaabbanne isii godhe jechuudha asumaan asirra akka xuyinaa jechuudha gizee kattirra xuyina kunoo waan gartee silkii tana akka yaa'utti diriiree fuutti fayyadamu jiruuf raamii gartee 65% itti fayyadameeti jira itti naaf dabalee gartee saffisatti kan dhaabbannaaf godhaa jechuudha asumaan boost hayyoo kanarra xuyinaa nuuf
sirreessaa jechuudha. Ammaan tana raamii itti nuyidaa ispiidisi. Asumaan karaa gartee kasadaffaa ceenaa viidiyoo kana laayik jechuu godhuudhaan daawwadhaan isiniin jaabaleeyyan kiyya. Akkasumatti maasiis karaa afuraffaa kanaa sadaffaa kanaa gizee dhufnu poonee koolorra viidiyoo silkiin tajaajiltuun gaaggaa itti fayyadamne ni oobiti. Yoo silkii akkaan cimtuu jabduu taate malee silkiin hoggaa itti fayyadaman waan keessaafuu oobituu waan jabduu gartee akka gartee online irraa kana gizee viidiyoo adda addaa buusuu takka daawwatu gartee online irratti waan hedduu gizee naanneessine ni oobiti. Kanaafuu cool down. Kanaafuu qabbana itti ida'uu laal yookaan cool down jechuun qabbanasii kana gartee oobisii kana irraa hir'isee akka silkiin teetuun gartee oobisii sun gartee qannasu siif gooti jechuudha. Achumaan viidiyoo tana laayik gochuun irraanfatinaadha. As xuyinaa jechuudha. Akka gizee xuyine kunoo akka gartee koolingii injaayin jeeti koolingii daawun jee hojjiran maantana. Akkatti gartee irraa gartee nuu qannasaa jechuu kool nu godha. Asumaan viidiyoon tun akka isinitti toltee abdii guddaan isinirraa qabaa. Obboleeyyan ammaasis irra gaddeemneeti akkatti anti vaayirasii haja'u kanarra dheena. Vaayirasii silkii ta'in tana keessas jirtuu appilikeeshiniin kun barbaadee haqee fixa jechuu silkii ta'in tana keessa. Asumaan akkatti irra gizee dhoyne kunoo parsantii 80 vaayirasii silkii ta'in tana keessa naa haqee jira jechuudha. Akkatti irraa duba deebi'ee ammaas power saving haja'u kana ilaalla. Power saving haja'u kun chaarjiin keenya kun gartee akka nuu qusatu. Hoggaatti fayyadamnu akka nuu qusatu baay'inaan nuuf godhaa jechuudha. Chaarjiin keenya akka nuu qusatu. Saffiseetiin gaa waan isinii himee akka viidiyooleen gartee nutti hin dheeranne saffisaan gartee waan hin himu isinii himee dabruu barbaadaa. Ati viidiyoo tana karatti mummurinii hunda daawwadhuun sin jaa obboleessa kiyya. Eegaa waan karaa mummurree gartee wal jeenuu hin qabnu haaja'aas walii daballu obboleeyyan haa wal bira dhaabbannu akkatti gartee irra dhoyineeti chaarjii keenya nuuf dabalaa jechuudha. Nuuf qusataa jechuudha dhiifama. Ammaasiif duba deebi'eetiin gaa isin garsiisaa waan baay'ee gartee nama gartee gammachiisu takkaan isinii garsiisu deema. Silkii teenya tana moobaayila keenya kana fuuneeti gartee ifarra godhanna yookaan chaarjirra godhanna. Hoggaa moobaayila keenya chaarjirra kaa'anne akka moobaayilli keenya saffisaan gartee nuuf guutamu godhuudhaaf kunoo asumaan gartee itti fayyadamna jechuudha. Smart chaarjaa. Smart chaarjiin kun akka moobaayilli keenya saffisaan gartee nuuf guutamu nu godha. Akkatti irra dhoyina. Gizee akkatti irra dhoyine inabil naaw gona laal. Inabil naaw gizee goone moobaayilli keenya saffisaan nuuf guutamaan isiniin jaabbileeyyan. Viidiyoon kun akka isinitti tolu gammachuu guddaan abdii guddaan isinirraa qaba obboleeyyan. Ammaasis waan bareedaa tokko namaa isin garsiisu deema. Appilikeeshinii barbaanne hunda gartee qulfii irra kaa'atuuf asirra xuyina laa. Applook hajoo kanarra akka xuyineeti kun appilikeeshinii hunda irra godhatu yoo barbaanne galeerii keenya akkasumatti irra ol deebi'aa kilip kilaabsi kanarraas hedduugaa Microsoft Edge kanarraas appilikeeshina kanarraa illee isiniif hin dalagu ta'a obboleeyyan laallinna kunilleen zaa'if katcher jaa isa kanarraa illee isiniif hin dalagu ta'a. Akkanumatti irra ol deemtee all language hajoo kanarraas illee isiniif hin dalagu ta'a. Akkasumatti imoota irra yoo godhatu barbaannes akkanatti irra dhoyine obboleeyyan akkasi gartee qulfii akkatti irra kaayannaan isiniin jaa. Qulfiin nanti jaakkaan irra naayirtuu na fakkaatti. Viidiyoon tun akka gartee isinitti tolee abdii guddaan isinirraa qabaa. Obboleeyyan laayik godhuudhaan sheer godhuudhaan oyina adda adda raangaa WhatsApp irraan akkasumatti gartee Telegram irraan waan adda addaati irraan gartee
Instagram irraan gartee waan adda addaa irraan gartee Twitter hunda irraan gartee haa share goonee viidiyoo obboleeyyiin keenya gartee waan obboleeyyiin keenya fayyada haa babal'ifnu isiniin jedha. Waan daawwattaniif baay'ee galatooma. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu.